Taphattan har'a sirriitti. Maka jadi dilihat dulu, jangan sudah kayak dulu, ya dan ini. Jatuh kan. Ada apa? Ay Mukhtar uji ke mo. Akan dengan ni makan agota na kain boni. Kaya di mana ada ni? Di mana kita bagi lah, tahu? Duratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa alamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. እና አይፎን ሞባይል ነው ዜማ ይሄ ነው አይተዋችሁ ይደብራ ፕሮ ማክስ ይሰኑ ሰው እናዶኝ ነበር ዛሬ አይፎን ነው ሼካሮቤ ስማኛው መጀመሪያ አዳምጥ ሙት አርጎ አምዲ ሙት አርጎ አዳምጥ አንድ ደቂቃ ማለት ነው ሼካሮቤ አይፎን አይደለም ያለ ሰው ወይ ታንቆ ይሙት ወይ ዋውስጥ ይግባ ወይ ተደበቅና ነው ወይ ከዚህ አገር ልቀቅና ይት አንዴ አንተ እኔ እኮ ለምን መታ ገዲ ከበኔ ደና ዱጋ ሴት ያ ሼካሮቤ የለበሰው ልብስ መልበስ አችልም በቃ ይሄ መናዝር ከብሪ ሰደተማ ስትንፈካት ይሄ መናዝር ማለት ነው ይሄ መናዝር ደግሞ ታሾ ነው ተደረገ ከነ ሞባይሉ ከነ መናዝሩ ብደምር ቤት ይገዛበታል ዋና ረጅ ደመርቴ ማለት ይታችሁ እንደታ ወይ ደግሞ ቦሌስ መግዛት ትችላለህ ቦሌ ያወራል እንዴ ለማን ቢካላል እንዴ ቡና አብረን ስለተጠጣን ብቻ የትም ነማ ከበይኩ ይሳ ብቻው ቤክ አንተ ማወቅ አትችልም ከለሩ ልታት ትችላለህ ግን ማንነቱን ማወቅ አትችልም አንተ ቡና አብረን ስለተጠጣ ብቻ ታውቃለህ እንዴ አንተ ሰው ስለ ሰው እንዴት ታውቃለህ አንተ እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ምን ታውቃለህ አንተ ምን አይነት ጅል ነው ባካችሁ በእናታችሁ እንዴ ነው ፊት ሲሰፈራ خلاص ميرا خيسان أبي شيء باي زوي ومن يسمع باي سجالة وده قدام سجالة أما ميرا خيسان أبي مود قردو جزء ويستي ميتين بهاني تايمي واني نكمل همدي إيرفون كرا باز ميت تديرو والله إيرفون أنكبوني مبيخون سلكين دي جمال تاته يا هم سرير خلاص يعني تكشف دو بديتين ديما أباب دي قالوا توبي شيكارو بي بودا ساعتي تنا بودا already ساعتي جها أكتوبيا ساعتي أفور يا أكتوبيا ساعتي أفور يخوتو وقاتك كفاسرة سكنتا توري بداسة جرا بداسة سنيرة أركمته حاسو خبري داخن سجلي تبريد دوتنا حديث خبري دا يرو جندي مقاك شيخ ميني بروخن بابا خي أكسيتي قوتي
haala bareedaadhaan ijoollee akkasitti gootu sanis eebbistee uummanni ammaan tana dhaggeeffachaa jiru nama 1400 kunis Fuulduratti malee yeroo hundumaa gara duubaa laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. yoo isiniif mijjate sagantaa sanirra dhuftanii eebbistanii waan itti laffa'anii ijoolleen islaamaa waa hunda gootee turte san galmaan geenye sagantaa biraa irratti sagantaa ajaa'ibaa irratti achi tarkaanfannee akka haala bareedaadhaan by the way laal asirratti waliin hin dubbachuu barbaadu miidiyaan qara lama qaba qarri lamaan tokko si fayyada tokko immoo sirra fayyadama kana jechuun amma namni akka abbaa abdiitti itti fayyadamin jiru tiktaaka kana abbaa abdii dhugaa dubbachuuf abbaa abdii likkitti fayyadeeti ummata biraatillee bashannansiisee gizee nuti asirra dhufne harka kun nu nyaata waa darbuu gizee barbaanne way darbinee biraa deemna inni hangasuma itti fayyadama warra biraa ammoo warra tiktaakni itti fayyadamutu jira warra tiktaakni itti fayyadamu jechuun warra irraayis hin fayyadamin beekamtii sirratti hin argatin waan xiqqaa sirratti argatin akkumatti asirra taa'ee nama rabsuu nama xiqqeessuu kun ta'u saniif dagadhaan isiniin jaa karaa biraatiin karaa diin uummanni keenya akkanatti wal baruu an baay'isawwee sheekha roobee silaa tiktaakni jiraachuu baatee hin baruu jechuu abbaa abdii hin baruu jechuu kanaafuu dhugaa yoo ka dubbanne taate tiktaakni waan bareedaadha baga olis nu barsiise karaa biraatiin itti fayyadamuu qabna sheeni roobee gamasitti dhufee booda sa'aatii 6 booda sagantaa san akka nuuf eebbisu isa kadhannaa by the way dhugaa rabbii hedduu si jaalanna tokkicha baale anaatu muut godha gizeeti sen niitworkii keetii kwantaansa okay Har'a saja har'a. Yes, it's today. Guyyaan har'a. yaa har'aan Halkan saja keessa. Yes, it's today. saafu Okay, today. Today ishi. How many time? Safra ka Ethiopia safra ba Sheikha Robe. Ka Ethiopia safra ba. saafu Ganama ka. Bur ganama jechu. Bur ganama. Galgala kan. boru ganama booda saafu Galgala kan. Ani suwata janan nukumanna timati sammuna natina bannata. it's okay Namni tokkochi bichaan itti maa. yaa sitti ma amma booda saa jaala kaawwadhu khalaas amma booda saa jaala kaawwatteeti nu bira dhufta anaatu sheer sira godha muutirra jirta bar muutiin godhin kabbaab deet muutiin godhinin Ekaroobe maal Saati Germany taate saati Germany akkamitti beekuu danda'a Amerika akkamitti beekuu danda'a Ingiliffaan barbaade dubbadhu Hindii barbaade dubbadhu Amaaranya barbaade dubbadhu afaan afaranuu afaan shanan dubbadhu show saati Ethiopia halkan keessa saati Ethiopia halkan keessa shaayibo fannana barati akhi aw magasi amma booda saa burjechuun Hamdii Jibril. ijoollee tiktaak irratti geemii Hamdii Jibril. Waatu aw kuchiste Sheikha Robe nambara takka barreeffanni Ethiopiatti darbe nambara takka barreeffatti nama booko fulaanna fittani. so akkasi thank you abbaa abdii dhugaa rabbii yeroo takka akkanatti haasoo wallahi hedduu sirraa bareeda gurbaan kun maal ta'eetan sana nama nyaateetanii ammaan tanaan dhaggeeffadhe No, mucaanni deebi'e. nama nyaate jennaan deeggarta jimma keessatti nama nyaate jedhanii fi Network si darbee deebi'e sheekisha. akkuma fedhan nu godhu jenna akka Sheekha Roobee baa. Barkaroon Mucaan warra jalaa badee boo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warra jalaa badee karaa harargee kana ture galee bar mucaan akkas ta'uu oolu. Yookaan jimma abdii kumee badee gale moo du'ee gale mucaan. membeene no mucaan erga qabrii keessa badee guyyaa sadii erga immoo awwaalane waggaa sadii warri birootis kenna jedha. Warri inni qabrii keessa jala badellee kenna jedha.
فالمين أشرت وتاسفة مجرتي من الشيطان أبدي في كينيا جرين فالمن نورا دي بس هتفات يا بديت ما قال تسمع يا بين بديت ما قال ولا نمني بيه قال namni du'ee gadi hin jiru boo. Gaafita naannoo teenya san warra abiyyoo jaaniiti waan akka hadiraa takkaa jira waan akka hadiraa waan akka qubbii takkaa jira gaafa san toohinni kun hedduun babal'anne nuti hin beeknu ijoolleedha. Amma qubbii sanitti namni hadiraa tana gisee taa'u sheekottiin duutee deebite sheekni tokko du'ee deebi'e jaaniiti. Ganda keessa fiiganii odeessanii beekte. Haaneeti gisee dheennee laalleennee anaaf isaayibban kiyya gisee wal guurrannee dheenne gisee mana dheenne. Kanuma akkasaa kanuma bakka gisee inni du'e kana nama sheekottiin bar gisee du'e san bakka buufattiimi. Nama akkasii san bakka buufattii beekte. So amma gisee dheennu isa san osoo hin ta'in haanumaatu huccuusaa uffatee bakka san ta'a. Meeshaa inni du'ee deebi'e gisee jennee gaafanne. Du'ee galeetii deebi'ee nuun jaan. Ahaa qabrii deebi'ee qabrii deebi'ee jira nuun jaan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله Kawanti keessa na gada kama polcha ka to ko fa dubbaden demo barbada Okay. Dubbada. galato me ababdi durando se edol fadu duga dubbachu fonti kun bekta heddu nama diba mal jennan wan kana wal fakkat hoy wana narra gayene sini koda wan takallen hasan jechu namoota muraasa nama na beeku malee jechuun namni hedduun kan hin beekne kan hin naasofne arra haasa'uu dirqame. Akka Ayirooppatitti 2006 Itoophiyaa irraa gara Suudaaniin deemuu ture. Yeroo kana keessatti keessa irratti waraana jira yeroo sana wayyaaneedha. Waan ta'e wayiin na mudate dhimmichi dhimma siyaasaa Itoophiyaatiin beektanii isa sana waraqaa wayiitiin nama lama taanee shawwannee bira kunnee huduuda karaa kurmuu kitiin jechuudha. Magaalaa Jizaan jedhamtu tokko jirti kan Suudaanii namni beeku ni beeka. Achi galleeti malannee beektanii yoo achi deebine jara harka seenan nu dhumattee jirti. Warra wayyaane asii mootu magaalaa Damaaziin jedhamtu tokkotti kan Suudaanitti darbuudhaaf waraanni Suudaaniin hundiisu. Kanaaf dirqamnee anaaf mucaan teenye jarri warri Suudaanii kana kan tikfatan akka naannoo biyya keenyatti akka Affaaritti loowwan bichaa horsiisan tokko jiru. Naannoo Wallaggaa kana nuti amma falli keenya maatii jara kanaa taanee maatiin keenya nurraa badee nuti Suudaanidha Itoophiyaatti guddanne jennee fala kana falannee akka Itoophiyaatti hin deebine mala kana yoo goone hojjennu. Waliigallee afaan Arabaan beeknu afaan warra sanaan beeknu afaan Oromoo qofa dubbanna beektaa. Jawaazaati huduuda kanarraa deemnetu isinin gabaabsa dhiifamaa yoo seenan dheeratee waan wal fakkaatu wayiifin isin jedhe deemnee afaanuma Oromootiin Arabaa kanatti dubbanne. Maal jettan nuun jedhan nuti hin fahamnu Suudaanii jennaan. Booda ijoollee Oromoo fidaniitu maal jedhu ijoolleen kunii jedhanii gaafatan warri seera. Nuti Suudaanidha. Maatiin keenya milikkati isaanii loowwan akkasii malkeen isaaniitu tikfatu. Yeroo joonkaraan mootummaan amma kan maal jedhaniin akka afaan Oromootti junub Suudaanii isaa amma jennu kana afaan Oromootti dhiifaman harkaa badee. South Sudan kan jenna Sudan kaabaa kan Kibbaa yes kan kibbaa sana yeroo sana Sulfaakeer kan amma bulchaa jiru kana jechuudha. Joonkaraan kan xiyyaarri irratti gubate sana yeroo sana rukutaa ture adda bilisummaa Oromoo wajjin barri kun meeqa akka Habashaatti akka Faranjiitti jechuudha. Bara 90moota keessa yeroo Oromoon addi bilisummaa Oromoo biyyatti gale sana isa sana fakkeeffanneetu Itoophiyaa keessa lolaa jira, Suudaan keessa lolaa jira. Yeroo sana keessatti maatii keenya daddaan banne jennee himanne. Afaan Oromoo gurbaanuu nu hiikuu shakke. Akkamitti? Nuti Suudaanidha garuu afaan isaanii waa tokko hin beeknu. Oromoo qulqulluu kana haasofna. Ati afaan keenya qofa nu hiike waan siin jenne nu hiikanii gaazexaa barreessanii akka gartee keenya kana tahuu baatee sooshaal miidiyaa yeroo san jiraachuu haa dhabu malee yeroo saniif akkuma dubbii mucaa kanaa ta'e dubbiin keenya.
gaazexeewwanni nu bira dhufanii waraabanii gadhiisan. Warri ijoolleen lama jalaa du'an dur waraana sana keessatti jiru. Ilmaan keenya kadhuman galanii jiran. Wallahi maqaa rabbiitiin isin kakadha warabbal kaaba. Nuuni iyyuu deebine akka sammuun keenya nu tuqamuu taate hayi dubbiin kun dhugamoo dhugaamis nama biraa miti si mataa kee yoo waan tokko dubbatte yeroo tokko mudannoon ati si mudatu sitti deebi'ee siisiyyuu haga sammuu nama tuquugaa. Akkuma amma poolisiin mucaa kana eegutti yoo xiqqateef ji'a lama eegamne nu otomaatii keenya waliin geenya. Maaliif isaan illee sirriitti qoratu? Booda almataa kootiin gaafiin ati tahe ayi nuti maatiin keenya waraana irratti dhumannuun jedhani nuti warruma gartee ummata Oromoo kanatu nu guddise maatiin immoo erga hin jira jettanii ani shakkiin qaba. Kanaafiyyuu ani harka mootummaatitti akka biyyattiitti biyya Suudaan kanatti mootummaan gartee biyya kana keessatti na jiraachisuu qaba malee tarii namichi kun fudhatee kaleen irraa baasee gurgurachuu danda'a yookiin na gabroonfatee nama ilma hin qabne waan ta'eef na guddifachuu danda'a waan ta'eef an amanee maatii sanatti hin galu jedheen ammas immoo himannaa kana dhiyeesse beektaa akka jiratti nallaan. Sorry kala sinin xumuraa dhumarratti maal godhanii mallattoo wahii himatan jarri mallattoo ilmaan keenya yoo ta'an mallattoo akkasii qabanii jennaan mallattoon sun dhufee rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isaan himanii fi waan qaama keenya irra jiru walitti gale. Booddee mootummaan waa hundaan xumuree haga mootummaa naannootitti haga mootummaa naannootitti deemnee achirraa dubbiin dhugaadha jedhanii walitti nu fidanii eebbisanii nu maatii sanaa nu kennan akka mucaa kana naannessanii ta'anitti ji'a tokko namni nu daawwate. Ija namaa laaluu dadhabnee afaan warraan beeknu cal jennee teenya. Nama du'ee galee nuun jedhan. Sini galaa jira dubbiin kun. Du'anii galan nuun jedhan. Akkuma nuti afaan wajjin dubbannu beeknu afaan warraa kophaadha afaan arabiin beeknu cal jennee jara laalla. Hin dubbatanii nuun jedhan. Fiilmii akkasii ture. Kanaaf akkuma sheekaan roobee jedhee namni du'ee galu hadiisaaf quraanatti alhamdulillahi rabbil alamin nuti muslima hadiisaaf quraanatti amanna namni du'ee galu hin jiru. Sheekni roobee waan jiru hundumaa haasa'aniiru an dandeettii gartee ilmi hagas illee qabaadha isinitti himu otoo hin taane dhugumaan isaanitti illee fakkaachuu danda'a. Isinii galee jira. Garuu an akkan du'een galle ofin beekaa. Booda sani immoo rakkoo saniif darbuuf haasofne walitti galee jennaan maatiin immoo ilmaanuma keenya du'e galee jedhan. Waan si ajaa'ibu erga afaan barree booda waan nu gaafatanii isin sadi taatanii akkoo keessa wajjin akkoon keessa noo maal isin biraa taate jedhan. Si galee. Kanaaf mudannoon akkasii hin jira. Amma akkamitti harkaa baatan duuba maatii teessan tasa gaafa isan fudhattisanii akkamitti harkaa baa'uu dandeessan? Obboleessa kiyya wanti harkaa baanan jiru ilaa haasa zaman hamma sa'a amma kana jirutti ergan afaan baree jedhe ani gaafa san rakkoo siyaasatiifin waan rakkoo akkasiitiifin sodaannee waan akkasii jennee dubbii walirra bu'e malee nuti ilmaan keessan miti. Akka akka abbaa rabbiitti akka haadha rabbiitti rabbi erga walitti nu fide isinillee akka ilma akhiraatti malee akka ilma haqiiqatitti la'annu fakkeenyaaf isheen haadha ilmootiyya jetti. Haati tiyya way ajnabinaa taati ilmaan namicha sanii anaaf durbi isaanii akka obbolaatti na laala waan ta'eef anu ofirratti beekaa ajnabiidha. Rakkoo gurguddaa jira kara shari'aati waan ta'eef alhamdulillah ana haga tokko nama diin irraa fahamii qabu waan ta'eef sababa kanaaf jedheen itti ibse. Dubbii sana kan afaan kootiin iyyuu an itti amanuu dadhaban eenyutu waan akkasiisin jedhe namatti mufachiisee ijoollee keenya keessa namni wayinsitu qeedhani haga ammaatti isaan hin amanne akkasumatti ani irraa fagaadhee bilbilaan nin dubbi isaanii gaafa naqeen hin seeyyara haga ammaatti iyyuu isaan hin amanne akkasumatti jiraatan ilaa haasa zaman. Waaw seenan hedduu wal fakkaata wallahi hedduu bataame walitti dhihaata. Wallahi utuu amma waan danda'ame jara kana bilbilee namni afaan arabii dubbatu wal kan isaan gaafatu taate yoo guyyaa tokko immoo inshaallah yoo rabbiin alaaffise namoota isaan bilbila wal qunnamsiise namni afaan arabiitiin dubbisu yoo ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti waliin